Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin ajajaan waliigalaa humna raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan mootummaa seeraa fi sirnaa dhabdee nagaa fi misoomni keessaa badee daangaan ishee eegamuu kan hin dandeenye taate jechuun dubbachuun dhaga'ameen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayyaaneen akka waraanaa daa'imman Tigraay irratti raawwachaa jirti jedhe. Tigraayitti kanneen dirqamaaf waraanaan guuramaa jiran irra caalaan isaanii umuriin isaanii waggaa 18 gadi jedhameen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun daangaa Itoophiyaa irratti waraana Suudaaniin lolli cimaan kan eegalame yoo ta'u waraanni jabaanis ramadamee jira jedhameen bal'inaan dhageessu. Oduu keenya xumuraa fi biyya alaatiin Yuukireen wiirtuu boba'aa guddichaa fi buufata humna galaana Raashiyaa leeluun dhaga'ameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamaan isaa namni nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanii dhufnee nu faana turan affeerraa keenya. Ajajaan waliigalaa humna raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haala yeroo ammaa ilaalchee yaadni isaan kennan uummata biratti naasuu fi yaaddoo guddaa uumee jedhame. Fiild Maarshaalichi ibsa isaanii kanaan Itoophiyaan dhimmoota sadarkaa yaaddessaa irra ga'an keessa jiraachuu ifatteeraniiru jedhame. Akka waan biyyattiin mootummaa seeraa fi sirnaa dhabdee nagaa fi misoomni keessaa badee akkasumas daangaan ishee kan eegamu hin dandeenye taateetti jechuun ibsuun isaanii dubbii dhimma kanaan dura hin baratamne akka ta'e xiinxaltoonni dhimma nageenyaa ibsaa jiru. Dubbiin hoogganaa waraanaa olaanoo biyyattii kun biyyattiin dhaba olaantummaa seeraa keessa deemaa jiraachuu ishee fi walitti bu'iinsi keessoo babal'achuun diinni alaa yeroo fedhetti seenee lammiilee miidhuu akka danda'u kan agarsiisudha jedhame. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haala kanaan yeroo ibsan Itoophiyaan biyya du'aa rakkinaa fi gidiraa taatee ilaalamuu jalqabdeerti yeroo jedhan dhaga'ameera. Dubbiin kun ogummaa waraanaa fi hawaasummaatiin salphaatti kan ilaalamu miti. Haalli kun kufaatii cimaa nageenya dhabuu fi lammii kamiyyuu keessatti yaaddoo guddaa fi gaafii fi tasgabbii dhabuu guddaa uumee jira jedhame. Ga'een ijoon ajajaa humna ittisa biyyaa tokko daangaa biyyaa tiksuu nageenya uummataaf wabii ta'uu fi yeroo rakkoon ulfaatullee abdii fi cimina uummataaf kennuudha jedhame. Haa ta'u malee ibsi abdii kutachiisuu akkanaa uummata irratti dhiibbaa xiinsammuu fi naasuu guddaa uumaa jira. Ibsi ajajaan humna ittisaa kennu yaada siyaasaa qofa osoo hin taane haala nageenyaa yeroo ammaa fi haala mootummaan biyyattii keessa jiru gad fageenyaan kan calaqqisiisudha jedhame. Kanaafuu dubbiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan biyya sirni itti diigame mootummaa ofii dhabdee fi biyya du'aa jechuun ibsan uummata keessatti sodaa jireenyaa fi egeree biyyaa irratti shakkii jabaa uumee jira jedhame. Yoo ajajaan waraanaa ofii isaa biyya tiksuu hin dandeenye jedhee egaa eenyutu nu eegaa jechuun yaaddoo dhuunfaa fi maatii keessa seenuun isaanii kan hin oolledha jedhame. Dubbiin hoogganaa humna ittisaa yeroo hundumaa madda ciminaa olaantummaa mootummaa fi wabii nageenyaa haala amma jiru keessatti garuu dubbiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoolee yeroo ammaa jiran ibsuuf kan godhame ta'us sodaa guddaa uumeera jedhame. Xiinxaltoonni akka jedhanitti ammaan tana waan uummata nagaa uumuu fi ibsa furmaataa deebisanii ijaaruu yookaan riikonistiraakshini agarsiisitu hoogganaa irraa eegamaa jedhu. Oduu keenya itti aanuun duulaa dirqiin waraanatti makuu naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun kanneen guuramaa jiran irra caalaan isaanii umuriin isaanii waggaa 18 gad ta'uu mirkaneeffachuu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibse. Gochi namoota humnaan waraanaaf filachuu yookaan waraanaaf bobbaasuu saamicha humna namaa fi yakka waraanaa jedhamee fudhatamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun sanbata kaleessaa adoolessa 2026 ibsa baaseen wayita viidiyoo dargaggootni yeroo waraanaaf guuramanii fi jiraattonni magaalaa Maqalee keessatti mormii dhageessan jedhame miidiyaa hawaasaa irratti qoodamettidha. Kaabineen naannichaa dura ta'aa TPLF Dabratsiyoon Gabri Mikaa'eliin durfamu taatee ganda duwwaa 5 keessatti raawwatame jedhamee ni qoranna jechuu televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Komishinichi ibsasaa sanbataa kanaan haala mirga namoomaa yaaddessaa Tigraay keessa jiru hordofee jiraachuu beeksise. Dabaluunis sochii waraanaa fi walitti bu'iinsi naannoo ollaa keessatti adeemu yaaddessaa akka ta'e himeera. Komishinichi balaa sanada murtii jedhame labsii manni maree naannichaa raggaasisee fi jiraattonni naannichaa dirqamaan waraanatti akka makaman gaafatu kana ibseera. Labsiin kun torban darbe irraa jalqabee hojiirra akka oolu kan godhame yoo ta'u, Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirgaaf dhaabbatan biroon balaaleffatameera. Komishinichi ibsa kaleessa baaseen sanadichi bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin mana mareen diigameen qabee hubachiiseera. Tarkaanfiin kun waliigaltee ol dhabdee deemaa jiru dhaabuuf godhame kan cabsuu fi heera biyyattii kan faallessu ta'uu ibseera.
Akka labsii kanaatti jiraattonni waamicha loltummaa dirqamaan hin fudhanne maallaqaan adabamuu, kanneen mormii dhageessan hidhaa waggaa 25 gahuun ni adabamu. Seerri kun duubatti deebi'ee hojiirra oolaa jedhe. Labsiin kun osoo hin ba'in durallee gochi dargaggoota keessattuu daa'imman buqqaatotaa fi dhukkubsattoota fayyaa sammuu hidhuu naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa akka ture dargaggoota deebi'an maatii isaanii fi sanadoota adda addaa irraa mirkaneessu. Koomishinichi barattoota amantoota waldoota keessaa baasuun akkasumas namoota biroo hedduu bakka gabaa wiirtuuwwan dargaggootaa fi mana manarra naanna'uun waraanatti guuruu gabaasichi eereera. Koomishinichi argannoo isaa ibseen namoota humnaan guuraman irra caalan isaanii umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'uu mirkaneessuu danda'eera jedheera. Mana barnootaa Abinnat jedhamurraa kamisa darbee dargaggoonni guuramuu BBC'n madda tokko waabeffachuun gabaaseera. Dirqamni waraanaaf guuramuu Tigraayitti raawwatamaa jiru yaaddoo uumuu isaatiin dargaggoonni hedduun naannicha gadhiisuun naannolee Itoophiyaa birootti baqachaa kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo naannichuma keessatti dhokatanii akka jiran ni dubbatama. Naannichatti sababa dargaggoonni waraanaaf adamsaman kanaaf sochiin danqamee akka jiru kan himan jiraattonni dirqiin waraanaaf adamsuu kana jiraattonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa balaaleffachaa kan jiran yoo ta'u, TPLF hojiin waraanaaf dargaggoota guuruu kun fedhiidhaan kan raawwatamedha jechuun haaluu isaa ejensiin oduu Faransaay Associated Press gabaaseera. Oduu keenya itti aanuun daangaa Itoophiyaa irratti lolli cimaan kan eegalame yoo ta'u, waraanni jabaanis ramadamee jedhame. Raayyaan ittisaa diroonii tokko ruktee kuffisuu isaa kan ifoomse yoo ta'u, lolli lafaa fi qilleensarraan deeggarame hamaan adeemsifamaa akka jiru beekameera. Maddi gabaasaa waraana oduu Anaadooluu waabeffachuun akka gabaasetti raayyaan ittisaa biyya Suudaan magaalaa daangaa irratti argamtuu fi hooggansa tarsiimoo qabdu kan taate Kumruuk fi naannoo ishee kibba bahaa naannoo laga Abbayyaa Biluu Naayilii fi naannoo Beenishaangul Gumuz Itoophiyaa daangeessituun deebisee to'achuuf kaleessa irraa eegalee haleellaa bal'aa baneera. Haleellaan kun kan baname humna deeggarsa ariifachiisaa RSF fi sochii bilisummaa uummata Suudaan kaabaa waliin waraana jabaa ergaa godhanii boodadha jedhame. Miidiyaan gabaasicha maddeen waraanaa maqaan isaanii akka hin beekamne barbaadan waabeffachuun akka gabaasetti raayyaan ittisa Suudaanii fi michoonni isaa buufataalee riqicha duraa kan humna deeggarsa ariifachiisaa magaalattii keessatti argaman irratti ergaa waraana sa'aatii dheeraa fudhateen booda haleellaa cimaa raawwataniiru. Haleellaan kun sochii magaalattii deebisanii to'achuuf godhamu yoo ta'u, magaalattiin ji'a bitootessaa darbe irraa eegalee to'annoo RSF jala turte jedhame. Haleellaan dhumaa kun kan baname humna deeggarsa ariifachiisaa fi kan Emireetota Arabaa gamtoomanii hin deeggaramuu fi hidhattoota michuu isaanii ji'a bitootessaa darbe Kumruukiin erga to'atanii booda jedhame. Naannoo Naayil Diimaa keessatti duulli waraanaa ji'oota hedduuf dacha'ee ture yommuu jabaatetti. Haalli kun walitti bu'iinsi kun gara biyyoota ollaa Itoophiyaatti ce'uu danda'a. Dhiphina jedhus muumeeraam jedhame. Oduu keenya xumuraa fi biyya alaatiin Yukureen sarara boba'aa guddicha Raashiyaa kan magaalaa keessatti argamu irratti haleellaa cimaa raawwachuu pirezidantiin biyyattii ibse. Akka pirezidantiin biyyattii ibsetti sararri boba'aa kun waraana Raashiyaaf madda maallaqaa isaa ijoodha jedhe. Kana malees Yukureen buufata humna galaanaa guddicha naannawaa kanatti argamu haleeluu ibsiteetti. Bulchaan magaalichaa akka jedhanitti magaalattiin haleellaa diroonii balaafamaa jalaa jiraachuu dubbate. Qondaalli Raashiyaa kun sararri boba'aa guddicha biyya isaanii haleelamuu amaneera. Haa ta'u malee miidhaan namarra ga'e akka hin jirre ibse. Haleellaan Yukureen fageenya irraa dirooniidhaan wiirtulee anniisaa Raashiyaa irratti raawwattu dhiyeenya kana daran hammaateera. Sababa haleellaa kanaan hanqinni boba'aa akka mudatu gooteetti jedhan. Haleellaawwan raawwataa jirtuun dandeettiin oomisha boba'aa Raashiyaa dhibbantaa 43 irra teeraa jedhame. Miidhaan Raashiyaa irra ga'eera jedhamu kun garuu qaama walabaan hin mirkanoofne. Yukureen buufataalee boba'aa fi gaazii Raashiyaa xiyyeeffannoo ishee godhachuun haleeluuf bu'uura seeraa akka qabdu ibsiteetti. Raashiyaan duula waraanaa kana itti fufuuf gurgurtaa qabeenya boba'aa irratti hirkatti. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin haleellaa Yukureeniin inni boba'aa mudachuu yeroo jalqabaaf torbee darbe keessa amanee ture jedhame.